And the winner is Bukayo Saka. Good evening, everyone. I hope you're all enjoying your evening. I just want to say thank you to everyone for voting me this award. Thank you to Willow as well, very special charity. So yeah, I'm really proud to win this, and of course I want to dedicate it to all the children that growing up in London with big dreams. You know, I was once in their shoes, and it's always nice to remember that. Obviously, it just makes winning things like this even more special. So I'm really grateful to everyone for voting me and recognizing me with this award, and yeah, thank you again. Goolii kiyya jalqabaa Arsenaaliif gaafan galchuu gammadee hungee fiiga baakoo bira dhaquu nawwee garuu ayyaman arganne taphacha boodas gara shaaworii kan deemu leenjistoos naa akeekan garuu lamaanuu harka keenya ol fuudhuun gammachuu keenya waliin qooddanne laafiif deebii feestaayim waliin Bukaayoo Saakaan godhedha. Akkam jirtu jaallattootaaf hordoftoota ispoortii ara seenaa bu'aa bayii taphataa kubbaa miilaa Bukaayoo Saakaa isiniif qabannee dhufneerra. Agaruma qophii keenyaatti nu waliin turan afeerra keenya isa dursa garuu namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Inni taphataa baay'ee cimaadha. Yeroo hundaa taphataa itti sagalee fallaatiif baay'ee yaaddoodha. Gara fuulduraatti sadarkaa Mohaammed Salah irra ga'eera akka ga'uun shakku. Palmerson maqaa isaa guutuun Bukaayoo Saakaa jedhama. Seepteembarii 5, 2001 abbaa isaa Yoomii Saakaaf harmee isaa Nnegee Saakaa jedhamnirraa magaalaa guddoo UK London naannawaa Aylingitti dhalate. Hundee maatii isaa kibba lixa Naajeeriyaatti kan argamu gosa Yuurobaa jedhamtu irraa kan maddu Bukaayoo Saakaan akaakayyuu isaatu barnootaaf gara UK dhufe. Achumatti abbaa Saakaa argate. Abbaan isaa daldalaa yoo ta'u haati isaa ogeettii seeraati. Maatiin isaa warra jireenya giddu galeessaa waan ta'aniif jireenya isaanii kana fooyyessuu kan danda'u kubbaa miilaa akka ta'e bareechanii beeku. Maatiin isaa jalqabumarraa deeggartoota kaaba kilaba London Arsenaal yoo ta'an dhimmi isaanii guyyaa tokko kilaba akka lubbuu isaaniitti jaalatan kanaaf taphatu arguun hawwii isaanii isa guddaa ture. Abbaan isaa garee akaadaamii Arsenaal deemuun mucaa isaa akka ofitti fudhatanii kubbaa miilaatiin ga'umsan gaafate. Gaaffiin isaas fudhatama argachuun ilmi isaanii Saakaan akaadaamii Arsenaal seenuuf yeroo yaalii isaaf kenname. Dhalootumarraa abbaa isaa mana keessatti kubbaa waliin waan isa guddiseef mucichi qormaata darbuun isatti hin ulfaanne ture. Booda akaadaamicharraa bilbiluun ilmi isaanii qormaaticha darbuun umurii isaa 7tti garee akaadaamii Arsenaal heelin seenuun itti himame. Kun maatii isaatiif gammachuu jechaan hin ibsamne ture. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, Sangalegua, anawa, Taphataan Arsenaal duraanii Phil Lamberg yeroo sana leenjisaa akaadaamii gara umurii 15 gadi ture. Nama irraa kana akka inni ta'uuf baay'ee na gargaare. Yeroo hundaa akkan gadi jedhuu fi boqonnaa malee hojjedhu na gorsaa ture jedha Saakaan. Yeroo xiqqeenya kana keessa akaadaamii Brentford, Celticif kilaba Watford irraa taphachuun dandeettii kubbaa miilaa isaa guddifateera. Umurii isaa 17tti kontiraata jalqabaa Arsenaal waliin mallatteesse. Gara umurii 23 gadiittis ol guddate. Ga'umsa baay'ee bareedaa garicha keessatti mul'ise. Bara bulchiinsa Unai Emery gara jalqabaa Arsenaal irraa yaa'umsaaf dhiyaate. Tapha isaa jalqabaa Noovembarii 29, 2018 tapha Yuurooppaa liigiin daqiiqaa 68 irratti Aaron Ramseen jijjiiramee seenuun taphate. Yeroo carraa taphaa argachuuf Aaron Ramsey, Alex Iwobi, Reece Nelson waliin qabsoo cimaa gochuutu isa eeggata ture. Taphni xumura waancaa Yuurooppaa liigii bara 2018 immoo eenyu akka ta'e of beeksisuu isa gargaaree jira. Taphicha irratti ilillii ofii dhaabuu danda'ee jira. Tapha isaa jalqabaa
Premier League ammoo amajjii 2019 tapha darbii Londaniin Fulham 4-1 mo'atan irratti jijjiirame seenuun taphate. Sanaanis taphataa barkumee booda dhalatee liigicha keessatti taphata jalqabaa ta'e. Bara dorgommii 2019-2020 tapha Europa League kilaba Jarman Eintracht Frankfurt irratti galchee goolii kiyya jalqabaa Arsenaaliif gaafa galchuu gammadee du'uun ga'ee fiigee abbaa koo bira dhaquu hawwee garuu ayyaman arganne. Taphicha boodas gara shaaworii akkan deemu leenjistoonni na akeekan garuu lamaanuu harka keenya ol fudhannee gammachuu keenya waliin qoodanne jedha Saakaan gaaffiif deebii FaceTime waliin godhe irratti. Umurii isaa 18 fi guyyoota 125tti tapha Arsenaaliif Manchester United waliin taphatan irratti jalqabarra hiriiruun seenaa Arsenaal keessatti taphataa umurii xiqqaan garichaaf jalqabarra hiriiree ta'e. Taphicha irratti akkaataan itti Ashley Young lafarra foqoqsee deeggartoota Arsenaal dhiisaa anu hangarraatti na yaadadha. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Egaa daawwattoota keenya seenaa Bukaayoo Saakaa kutaa tokkoffaasaa isiniif qabannee dhufne isaan kana ture. Kutaa lammaffaasaa yeroo dhiyootti isiniif qabannee dhufna. Subscribe, share gochuun hiriyoota keessan biraan nuuf ga'a. Ahora cada batalla ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Samina, mira.